السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمارك هوني كبجمتو تداوتو تا آشا عندك ديرتو أكم جرتان نجا جرا الحمد لله رب العالمين داوتو تكينا أراكم أرجتان كنا كنو عربية مجلسي أجايبا كنا كوني كنترول بيفي دولابا واحد بيسا كوني تني نحن جرا داوتو تكينا فيديو كدير وجين وجنة غرو موتو سجلين الدو سنجرو خرا غبار وانته أكسن إنجت إيسو هندان دينه يوتوين نكتو رنداوان ته yeroo kanaan taa'ee gadi raasaa jira garuu amma sagalee kaa jalatti hidhaa jiru ana bichaadha daawwattoota keenya dhiifame isiniin jecha daawwattoota keenya Arabiyaa Meellisii irra taa'ee kana baay'ee Arabiyaa Meellisii namatti toludha maashaallah tabaarakallaa obboleettiin teenya kalaarii kana ofiisiiti filatteeti ka hojjechiifatte daawwattoota keenya kun haaluma kanaan xarabbeezaa garaachaa qaba rakabootiin nafne sufraan magariisni maashaallah Arabiyaa Meellisii sittilee dhiyaata sufraan kun haaluma kanaanin isii da hojjechiifne baafne jirra isiniin jedha daawwattoota keenyaa tokko meeshaatiin isinitti agarsiisaa keessa isallee ta'ee akkaataa meeshaa agaruma viidiyoo kiyyaan wajjin turuudhaan sheer laayik sabskiraayib gochuun hin irraanfatina warroonni haala kanaan ajajachuu barbaadan immootu Arabiyaa Meellisii bicha osoo hin taane meeshaa kamiyyuu bitachuu dandeetta waan ta'eef aashaa indaka dirbira dhuftanii meeshaan isin dhabdan tokko hin jiru isiniin jedha daawwattoota keenyaa kunoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 977 jechuudhaan nu argachuu dandeettanii karaa WhatsApp-tiin koottaa daddaffiitti argachuu barbaadan isiniin jedha daawwattoota keenyaa warroonni yeroo baay'ee koomeentii jala dhuftanii gara keessatti yoo dhufan namarraa hin kaastuu jettan karaa WhatsApp-tiin koottaa inshaallah isin keessummeessa karaa himuutillee inuma keessummeessa garuu baay'inaan ani WhatsApp fayyadama waan ta'eef daawwattoota keenyaa gara WhatsApp-tiin koottaa isiniin jechuu barbaada kallattii maaniin dolaaba isin agarsiisutti jira dolaaba wannitu jala jira Arabiyaa Meellisii jala jira jechuudha jala isaa kana irraas deebisee isin agarsiisuudha hagaruma viidiyoo kiyyaan hojjetu isiniin jedha daawwattoota keenya masaabaa qaba gara jalaa kana iddoo koonfortii qaba gubbarraa wanti hin qabne hin jiru maashaallah dolaabni kun hatta kalarii isallee maashaallah annatti tolee jira waan isin tolee haaluma kanaan algaa wajjillee maachi goone isin hojjechiisuu dandeenya algaa tasriyaa isaa fakkeessinee jechuudha deebii mootiyyuu ni jira miti teessoo TV faa waan barbaadan kalarii kanaan hojjechiifachuu dandeettan jechuudha kun mirchaa isiiti footoo isin nutti ergite irratti hundoofnetiin hojjechiifne fi kun akkuma argitan kana iddoo madardara qaba iddoo asitti iddoo huccuu dadachaafamee keessa naqamudha jechuudha daawwattoota keenya gubbarra iddoo koonfortii biddilibsii wanta adda addaa galu qaba jechuudha daawwattoota keenya amma immoo kallattii maaniin biffee isin agarsiisaadha daawwattoota keenya biffeen kun haala kanaan madardaraan isaa mastaawatiidha keessaa kun akkuma isin argitan kana bareeda daawwattoota keenya maashaallah biffee baay'ee namatti toluudha nama hedduu irra deddeebi'ee ajajataa jira biffee kana warroonni mootiyyuu waanuma kan bira jiru kana malee kabiraan hojjenne isinitti fakkaatu intarneet irra illee gabbuuftanii bakka feetaniyyuu chaanaalii feetan jalattu argitanii yoo isin fiddan kalarii isin fiddan sanii fi akkaatuma inni jiru saniin isin hojjechiisuu dandeenya isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenyaa kun kana fakkaata meeshaan obboleetteennaa Aasiyaa kunoo garaan isaa keessillee kana fakkaata asillee immoo akkasumatti balbala tokko qaba achi gubbarree masaabaa qaba daawwattoota keenyaa meeshaa barbaade kaasuu danda'a jechuudha meeshaa kushiinaa keessaa kana fakkaata isiniin jedha dolaabni kun kabiraan mootiyyuu amma dolaaba kana gatii isaa biffee kana gatii isaa beekuu barbaadan gatiin isaa qarshii 24,500 hojjetame yeroo ammaa kanatti isiniin jedha daawwattoota keenyaa kun asitti immoo firaashaa tiraasitti ce'ee jira kunillee mircama isii irratti hundaa'e maashaallah kalarii kana baay'ee na bareede daawwattoota keenya laalame hedduu bareeda teraasin keessa galee sirriitti daradaramee gisee jedhetti faa baay'ee bareeda Arabiyaa Meellisii ajajjee saalonii lama qabdi na fakkaata biratti illee firaasha lamaa fi tiraasii 6 ajajjeerti asitti illee biddilibsii 2 qabdi daawwattoota keenya kunoo biddilibsii baay'ee oriijinaala ta'ee fi biddilibsii guddaadha qarshii 3,500 gatiin isallee achi feetanii wajjin rakkatanii galchuurra asumatti bifa qallaalii ta'een biyya teessan keessatti waan barbaadan bituu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenya kaargoo baasuu fi kaargoo achi erguun baay'ee ulfaataadha daawwattoota keenya garuu huccuun achi dhufee yookaan jirullee tokkuma shawwadamina isiniin jechuu barbaadeeti achi kifiyyaa qaba asii yoo galee asii kifiyyaa ittiin baasan qaba achi baasuu bichaa miti warrummaa achi keessaa baatee gadi baasee ba'aan isaan birriin isaan nama gaafatan waan xiqqaa kanaa miti daawwattoota keenya kanaaf hin saaxilamina isiniin jedha asitti immoo akkuma argitan kana rakabooti siinii xiba biitinnaa biti warqaammaa kana jetteerti rakabootiin kun baay'ee bareeda gisee bira geettanii argitan faa daawwattoota keenya baay'ee natti toleera rakabootiin kun bitadhaa warri bitachuu barbaadan isiniin jedha asitti immoo istoofii saachii qabdi istoofii saachii isin hunduu bitataa akka turtanidha abbaa lamaatii baay'ee babal'aadha qarshii 3,200 Arabiyaa Meellisiin kun immoo asitti seeraan dhaafamne maaliif wal bira astariin jedhina iddoon nu itti afne kun sharaa lafarra afne malee mana keessa mitiin argitan isinillee
haguma kana yoo afame arge abbaan itti gammadee jechaa fi malee baay'ee bakka mijaa miti kunoo haala kanaan argitan jennee warri ganaa bitachuu barbaadanillee akka laaltaniif warri mootuyyuu hojjechiifatillee akka arguuf haala kanaan afnee isiniin jedha daawwattoota keenya. Gatiin Arabiyaa Meellisii meeqa gatii isaanitti himii warroonni jettan Arabiyaa Meellisiin kaareen takka qarshii 7,500 irraa qabee inni gadi aanan jechuudha. Haga qarshii 13,000 jira kaareen Arabiyaa Meellisii. Baay'ee gatiin Arabiyaa Meellisii widdillee salphallee hin jedhamu waluma keessa jechuudha. Yoo kaaree guddaa manni keessa saalooniin keessan guddaa ta'e qarshii guddaa isinirraa fixuu danda'a. Yoo kaareen mana keessan keessa xiqqaa ta'e qarshii maqallaatti Arabiyaa Meellisii galfachuu dandeettani. Inni kun amma argaa jirtan kun achitti tuulamee jira kun cinaan isaa bakkeen itti afnu hanqate jechuudha. Inni kuni kaaree 10 jechuun baay'ee bal'aadha maashaallah. Daawwattoota keenya kana fakkaata meeshaan obboleettiin Asiyaa amma kallattimaan xumurree gara fe'iinsaa ceenee jirra isiniin jedha daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana hiikanii hunduu qaama ani immoo viidiyoo ispiidii irra galchee maaliif akka isin dheeranne kuno haala kanaan dolaa ballee ka gubbarraa irraa buusanii ka jalaa fe'aa jiranii konfartii ka gubbarraa sun irraa bu'aa eega seerratti deebi'aa jechuudha gisee mana ga'e kunoo haala kanaan meeshaalee lafa jirullee hiinee rakkabootillee hiinee jirra. Bedilibsoota walitti gadi hiinee jirra kun dolaaba gara algaa kallattimaan biffeen ba'ee jira kun amma dolaaba kun haala kanaan gadi duuqol ba'ee bakka isiidhaaf qabsiisaa jechuudha. Meeshaan keessan nu biratti amaanaadha kallattimaan nagaayyoo mana warraa ga'ee nuuf addas nu jedhu jechuudha daawwattoota keenya. Kun akkuma argitan kana waa hundaayyuu wal gargaaranii ol guuraa jiranii beebii tiraasii takkaayaa kana dolaaba keessatti guurra sababni isaallee akka an awwaarofne akka maal hin jenneef hundi isaa dolaaba keessatti biffee keessatti guurame saabatee jira amma maaltu ol guuramaa jira majlisii guddaadha jechuudha. Kun haala kanaan biddilibsillee majlisillee wanti hunduutu daradaramee bakka qabataa jira gara xumuraatti deemaa jira isiniin jedha daawwattoota keenya agarumaan hojii turuudhaan laayikii fuudhaa viidiyoo warri meeshaa barbaadan eessumallee akka geessinu ni beeytan isiniin jedhee jira daawwattoota keenya isin durallee warri nu bira akka isinii turuu feetanillee isiniif tursiisna rakkoo hin qabu isiniin jedha daawwattoota keenya. Isin immootu viidiyoo laayikii gochuun irraanfatina warra xalabachuu barbaadan obsaa waliin wal haa xalaban isiniin jedha obsaan aanan goromsa dhugaattii miree oromoon namni tokko yoo sagalee daddafee hin deebisiniif kanatti mufatu jira kanumaafin fooyitu naan jedha ofiin irra ta'a isiniin jechuu barbaadeeti. Kunoo meeshaan obboleettiin Asiyaa sadarkaa kanarra gahee jira taga xumura isaatti isin agarsiisa aga xumura viidiyoon wajjin tura kallattimaaniin gara Arsii Roobee deema meeshaan kuni kunoo inni macarrashaa isa kana jechuudha kooriidarii irra gagalu kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya. Kunoo kallattimaan inni kuni kooriidara irra galaa jechuudha daawwattoota keenya wanti lafatti hafee amma sharaayyuu dachaafatanii jiranii ka'ee xumuramee kun daawwattoota keenyaan immoo biraan ga'ee isin agarsiisaa jira daawwattoota keenya kunoo kana fakkaata hundi isaatiyyuu kunoo wanni hunduu haala kanaan dhaabatee jira kun ammoo inni keessa makiinaa keessa jechuudha biffeen akkan sochoonitti haala kanaan meeshaan qaqqabsiifamtee fe'amtee jirti jechuudha.